Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamiin nagaa keessanii fayyaa keessanii baga nagaa irra jiraatanii nu gammachiisan isiniin jedha hordoftoota Ashimtuu Bee'ooroo. Kanaaf hadha guyyaadhaa kana barumsa baay'ee namatti tolu aappii baay'ee tokko nama ajaa'ibu qabadhe isiniif dhiyaadheetiin jira. Ni jaalattan jeetiniin abdii qabaa. Kanaaf waan baay'ee tokko namatti tolu waan isin fayyadu dirqama bilbila keessan irraa dhabamuu hin qabu jechuudha. Aappii kana fayyadamuudhaan neetii keessan yookiin daataa keessan akka isin jalaa hin dhumanne gochuu ni dandeettu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf beeksisa garaagaraa beeksisa isin irratti dhufu jechuudha. YouTube irraan ta'e waan biraarraan ta'e beeksisa isinitti dhufeetiin isin rakkisu akka silkii isin fayyadamnu immoo daataa keessan isin jalaa fixu kana hunda formaata isaa jechuudha. Akka daataan keessan isin jalaa hin dhumnee fi yeroon keessan biizii isin jalaa hin taane beeksisa adda addaa ofirraa qabuu qabdan jechuudha. Kanaaf waan baay'ee tokko bareedaadha. Kanaaf sirriitti itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Bilbila keessan keessaa mobaayila keessan keessaa dhabamuu hin qabu jechuudha. Kun maaliifootaan beeksisa isinirraa qabaa daataa keessan isinii qusataa kanaaf jechuudha. Akkasumas barumsi kun akka isinii galuu barbaaddan hamma xumura isaa ilaaluu qabdan jechuudha. Hamma xumuraa ilaaltanii yoo isiniif gale nus baay'ee isin itti gammannaa jechuudha. Kanaaf waan isinii hin galle dammoo ni gaafattu jechuudha. Kanaaf ammaaf gara barumsaatti seenaa na hordofaa isiniin jedha hordoftooti. Hadha barumsi qabadhee isinii dhiyaadhee jira aappii kana jechuudha. Aappii baay'ee tokko jaallatamaa namni baay'een instaal godhee namni meeqa addunyaa irratti baay'ee aappii beekamaadha itti fayyadamaa jiranii sa'aatii ammaa kana aappii haarawaa bakka illee isin jalaa hin fixu akkasuma dammoo baasii guddaallee isin qarshiillee isin gaafatu aappichi kun akkanumaan isinii dalagaa jechuudha. Qarshii tokkollee mallaqa tokkollee isin hin gaafatu. Akkasuma dammoo an isiniif buusee jira liinkii kiyya jala seentanii baasii tokko malee gabbuufattanii itti fayyadamuu dandeettu. Aappii kana dammoo faayidaan isaa beeksisa garaagaraa YouTube irraan Imo irraan osoo nu viidiyoo fa'a ilaallee jennu nu rakkisu wanta garaagaraa gisee mara bilbila keenya biizi nu harkaa godhu beeksisa sanniin akka inni nurra hin seenne bilookii nurraa godha jechuudha. Wanni takka nurra hin seenuu hin danda'u jechuudha. Wanni akka beeksisaa kunniin jechuudha. Kunoo aappiin sun isa kanaa jechuudha. Aappii kana mee waliin seenneetiniin ilaallaa jechuudha. Aappiin kun baay'ee jaalatamaadha. Akkaataa itti fayyadama isaa isinitti agarsiisa. Haala kanaan banamaa jechuudha. Anamma itti fayyadamaa jira waan ta'eef haala kanaan naaf banee jira jechuudha. Isin dammoo maal gootanii wanni isin gootan waan tokko waan salphaayitiin aspira bakka kana tuttuu jechuudha. Barreeffama itti isinii dhufaa aspira tuttanii yoo tan akkana isiniin jedhee barreeffama maana isin agarsiisaa jiru kana yoo akkana isinii baasa isinii dalagaa jira jechuudha. Karaan lammaffaa kabiraa jechuudha. Gubbaa kanarratti illee akka qulfii wayii akkana mallattoo kan isinii fideetiin jedhe kunoo haala kanaan isinii fidee jedhe dalagaa jira jechuudha. Kan biraa dammoo bakki isin laaluu qabdan kunoo anama fakkeenyaaf beeksisamee kanarraa qabee jira 100 fi kunoo aspira argaartanii miti 162 narraa qabee jira. Beeksisa garaagaraa kanarra seenu kan mallaqa kiyya fixuu deemu jechuudha. Yeroo an fayyadamu biizina godhu hunda beeksisa 162 muluu narraa qabe waan takka beeksisni isa bira hin taru jechuudha. Akkasuma dhuftanii kunoo aspiras bakka kanas argaa jirtu miti. Haala kanaan akka an godhe kana gootanii jechuudha. Aappiin kun baay'ee tokko baay'ee bareedaadha. Itti fayyadamaa mallaqa keessan isiniif qusataa jechuudha. Hordoftoota Ashimtuu Bee'ooroo barumsi keenya kan guyyaa har'aa kana jechuudha. Akka jaallattan abdii irraa qabaa isin fayyadas jeetiin yaadaa jechuu. Kanaaf wanni nama hin fayyadne hin jiru. Kanaaf isin fayyadaa jechuudha. Kanaaf bilbilli keessan beeksisa garaagaraatiin biizii isinirraa ta'aatiin ture akka
inni bizi isinirraa hin taanee fi akkasumas yeroo keessan hin gubnee fi isin hin rakkisne beeksisa garaagaraa ofirraa qabaa. Beeksisa baay'ee tokko beeksisuma kamiyyuu hin dhiisu jechuudha isin seeraan. Aappii kana argachuudhaaf aappii orjinaala isaa isin barbaachisaa kan maallaqaadhaan bitame liinkii kiyya jala argachuu dandeettu bilisaan jechuudha. Kanaaf liinkii kiyya jala seentaniitiin achirraa buufachuu ni dandeettu isiniin jala. Kanaaf waan isiniin galle akkuma amma reef isiniin jedhe na gaafachuu hin dagatinaa. Waan isin dhibe akkasumas dammoo hanqinni yoo jiraate yaada kennuu hin dagatinaa jechuudha. Kanaaf barumsa baay'ee isiniif qopheessiniitiin dhumna. Ashimtuu Be'ooroo jalaa wanni dhabame hin jiru. Gaafii kamiifiyyuu milkaa'aa taatu jechuudha. Kanaaf ni milkooftanii jechuudha. Kanaaf akka isiniif galu garuu viidiyoo kana hamma xumuraa ilaaluu qabdu jechuudha, dirqama jechuudha. Viidiyoo kana hamma xumuraa hin ilaalle nu hin galle naan hin jedhanaa jechuudha. Hamma xumura isaa ilaaltan sirriitti isiniif gala, sirriitti ilaaluu qabdu jechuudha. Kanaaf waan biraas yeroo itti aanuuf guyyaa itti aanu jechuudha. Waan baay'ee namatti tolu guyyaa baruu isiniif qabadheetiniin dhufaa. Waan baay'ee nama hawwatu tokko sirriitti eegdaniitiin hordofuu qabdu jechuudha. Isa kana erga maqaa fakkeenyaaf Ashimtuu Be'ooroo jettanii barreessitanii sabiskiraayib gootaniin booda mallattoo notifikashinii ol gootan jechuudha. Achiin booda wanni ani isiniif gadhiisu hundi guyyaa irraa guyyatti isin gahaa. Barumsa kana guyyaa irraa guyyatti wayim guyyaa lamaan gadhiisa jechuudha. Kanaaf nagaara naaf tura. Horaa bulaa Oromoodhaan tiyyaa. Need a plan, that's what they call me. I promise that you never